السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني ورمو تاج توتوريال. الحمد لله هن نجا كوت نجا إنك هنجال الله هنك بجارا بك جرت مرة سنجاو. دعوتكم كي فيديو الرخنا كذا حالة بالبلنا متقودا قوت مانقوت تت ألفو تندسن يمكن كنترول قوتشو تندسن نسمبرسيس. يعني ما لنا سناه قودا جرو إن ولي نك ولي بريسا جرو إن ولي نكنا ولي بالبلا جرو. يعني وان هم دسايا جرا بالبلا سارا شاشة بالبلا سارا خنيه جرا قوت مانقوت تت بمكان هم مسرت ترجع يرتنيه جرا. amma asirratti kan argaa jirtan kun jechuudha bilbila kiyyaa miti jechuudha bilbila namaatiin hordofu ture jechuudha amma fakkeenya namni sun yoo feesbuuk irra galee feesbuuk ilaalaa jiraate yookiin yoo miseejii namaaf walii barreessaa jiraate hundumaa bilbila kiyya irratti akkuma nama tiivii mana ofiitti ilaalaa jirtu jechuudha bilbila nama sanii san ilaaluu hin danda'a jechuudha waan namni sun godhu eenyu waliin akkana waliif bilbilaa jiru waan hunda jechuudha inni galee fakkeenyaaf yoo tuktuki ilaalaa jiraate yoo gartee miseejii namaaf walii miseenjeraa walii barreessaa jiraate guutumaan guututti isin galee bifuma asirratti argaa jirtan kanaan jechuudha asirratti amma kan argaa jirtan kun akkuma asirratti isin jee bilbila kiyyaa miti haala kanaan haala bilbila nama tokkodha guutumaan guututti xalaaftanii waan namni suni godhu jechuudha maala godhaa jiru eenyu waliin akka walii barreessaa jiru maal bilbila asirratti akka daawwachaa jiru guutumaan guututti haala ilaaluu dandeessanii isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool ka jettoon rakkaa yaaddaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadha. Liinkii aappii bilbila namaadhaa xalafu kanaa jechuudha. Liinkii isaadhaa description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif kaa'ee jechuudha. Description boxii jechuun warroota hin beekneef barreeffama irratti yookiin kastiin irratti yoo kilik gootan as jalaa liinkii ni argatu jechuudha. Liinkii as jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootan jechuudha. Yookiin komentii awwalaa jalaan isiniif kaa'ee jechuudha. Yeroo komentii barreessuudhaaf komentii irra galtan jechuudha. Liinkii ni argattu. Aappii san buufachuudhaaf liinkii san irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa yeroo liinkicha irratti kilik gootan haala kanaan weebsaayitii kanarratti hin fida jechuudha. Amma wanti isin gochuu qabdan suuta asirra gad ni deemtu. Aappichi buufachuudhaaf jechuudha yookiin bilbila keessa irratti daawunloodii godhachuudhaaf gad deemtu jechuudha. Dhuma barreeffama irratti gad deemtu suutumaan gad deemtu. Achirratti aappii ittiin nama hordofuu dandeenyu. Ajaa'ibaa daawunloodii godhadhaa akka jiru kana yookiin daawunloodii akka jiru kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan ammallee as fida jechuudha. Yeroo haala kanaan deebisee asitti isin fide amma asirra gad ni deemtu ammalleedha. Asumarra gad ni deemtu. Gaduma deemtu jechuudha. Dhumarratti ni argattu. Liinkii isaa jechuudha. Gaduma deemtaniituma dhumarratti kunoo asirratti kunoo akkuma argaa jirtan as tuqaa daawunloodii godhadhaa akka jiru yookiin daawunloodii akka jiru kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii. Hayyee daawwattootaan kiyyaa kunoo aappiin kunoo isa kana jechuudha. Aappii kana ni buufattan jechuudha. Aappii kana kan buusuu qabna jechuudha. Bilbila keessan irratti osoo hin taane bilbila nama hordofuu barbaadanii sanirratti kan daawunloodii godhuu qabdan jechuudha. Asirratti sirriitti adda baafadha jechuudha. Bilbila keessan irratti aappii tokkollee buusuun isin hin barbaachisu jechuudha. Waan bilbila keessan irratti isin barbaachisu ittiin agarsiisa. Garuu aappii kana bilbila nama hordofuu barbaadanii sanirratti buusuu qabdan jechuudha. Bakka fedhee waa ta'u fageenyaa waa jiraatu jechuudha. Rakkoo hin qabu bas ahamshee aappii kana kan buusuu qabdan bilbila nama hordofuu barbaadanii sanirratti jechuudha. Egaa inni buufattanii yeroo buufattan hayyee daawwattootaan kiyyaa aappicha jechuudha. Bilbila nama hordofuu barbaadanii sanirratti yeroo daawunloodii godhatanii yookiin yeroo buufatan jechuudha. Oopin irratti kilik gootanii ni seentan jechuudha. Amma akkuma asirratti isin jedhe bilbila keessan irratti waan tokkollee isin barbaachisu jechuudha. Aappii tokkollee isin barbaachisu. Wanni isin barbaachisu maali? Liinkii amma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Liinkii yookiin lakkoofsa amma asirratti argaa jirtan kana kooppii godhataniiti gara bilbila keessanii bilbila nama hordofuu barbaadanii sanirraa gara bilbila keessanii argattan liinkii kana qofa jechuudha. Liinkii kana qofaadha isin barbaachisu waan ta'eef. Achi booda liinkii kana waatsaappiinis ta'ee iimoon ta'ee miseenjeraan ta'ee karaa sooshaal miidiyaatiin ergatan jechuudha. Yeroo ergatan jechuudha. Liinkii kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootan. Isin galeemi? Liinkii amma gara bilbila keessanii ergatan kanarratti kilik gootan jechuudha. Liinkii kana immoo kooppii godhachuudhaaf yookiin ergachuudhaaf asirratti yeroo geengoon afur ni jirti jechuudha. Roga afree kanarratti kilik gootanii achi booda kooppii isiniif ta'a.
achi booda alaaxul waatsaappii keessan galtaniiti miseejii kan ergattanii miseejii sana immoo akka namni sun isinirratti shakkine dileetti gootan nama san biraa jechuudha isinii galeemi egaa bilbila keessan irratti ergattaniin booda achi booda bilbila keessan irratti dhuftanii jechuudha liinkii san irratti yeroo tokkoof kiliik gootanii isinitti agarsiisa hayyee daawwattoota kiyyaa kinoo akkuma asirratti margaa jirtan nama miseenjeraan liinkii san bilbilaan nama hordofuu barbaadan irraa asirratti ergadha jechuudha miseenjera kiyya irratti fakkeenyaaf liinkii irratti yeroo tokko kiliik godhe jechuudha alaaxulaan bilbila nama sanii seenu kinoo akkuma asirratti margaa jirtan akkuma asirratti margaa jirtan nama bilbila kiyya keessa osoo hin taane bilbila nama hordofuu barbaade san keessaan jira jechuudha kun nama bilbila kiyyaa miti jechuudha bilbila nama asirratti argaa jirtan kun jechuudha alaaxul bilbiluma san sanii fide jechuudha akkuma nama TV daawwachuutti bilbila nama sanii daawwachuu dandeessan jechuudha namni sun maal godhaa jiru maal akka ilaalaa jiru eenyu waliin akka miseejii walii barreessaa jiru eenyu waliin akka nama bilbilaa jiru maal akka ilaalaa jiru waan hunda jechuudha isinii galee haala kanaan salphumatti bilbila nama tokkodhaa guutumaan guututti kontirool gochuu dandeessan iskiriina isaadhaa jechuudha xalafuu dandeessanii jechuudha haala kanaan daawwachuu dandeessan yookiin eeguu dandeessan hordofuu dandeessan jechuudha isinii galee bilbila asirratti argaa jirtan kun bilbila kiyyaa miti jechuudha bilbilinni kiyya asolitti kun akkuma argaa jirtan shaanaan isaadhaa parsantii 22 inni kun ammoo 86 jechuudha amma bilbila namaa tan ilaalaa jira malee bilbila kiyyaa miti jechuudha bilbilli kiyya kanoo kana keessaa beesin agarsiisu kana jechuudha inni kiyya kana inni sun immoo kana ture jechuudha akkuma argaa jirtan bilbila kiyyaa miti jechuudha haala kanaan bilbila namaadhaa guutumaan guututti hordofuu dandeessaniin isiniin jaa egaa daawwattoota kiyyaa isinii galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dandeessanidha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.